Sedukku bamasi. Araqee fi bishaan addan baastu? Ati waa'ee kumaaraadhaa eessatti barte? Milkiidhaa wajjin ooluu jalqabdee moo? Yeroo tokko konkolaataadhaan deemuudhaan dhugaan qonnaaf galee hundumti keessanii bakka konkolaachisaa sanaaf buusaa. Kun assignmentii keenya salaamaati. Kana booda waliin arginu jechuudha. Reebicha hamaa namarraan ga'uun himatamu to'annaa jala ooltee. Maal? Akka dooktarii lafee tokko deebisee suphuu dandeenyetti ishee qabu. Waan si mudate keessaa amma baatutti akka hiriyaatti yoo si cina dhaabbadde natti tola. Ani si san jiru. Garuu akka riyaatti. Just hiriyummaa qofaadha jedhan sana ta'e. Amoon baay'isanii dha. Saamsooniinis akkana jedhaniidhaan rakkoo akkamii keessa gallee maali? Barsiisaa biqilaa kolfisuu waan hin dandeenyeef gara marsaatti amutti darbe. Bilchinni yaadaa kee guyyaa guyyaatti na ajaa'ibsiisaa jira. Kanan dura akka ati gamnaa fi beekaa taatuuf rakkoo keessa gamaa qaban ture.